oduu amme walgayii gamtaa islaamaa kan du'atti taamaa jiru irratti haasawa hooggantoonni biyyoota 57 walitti dhufuun taasisan hanga tokko isaanii irraa himuun duratti gara oduu biyya keessa raayisanii eegallu. Kanaaf nu hordofaadha hanga sagantaa xumuratti subscribe godhaa isin dagatinaadha. Guyyaa arraan tanaa jechuudha kaleerraa hanga arraan tanatti biyya teenya keessatti barattoota qormaata biyyoolessa kutaa 12 warreen jechuudha dabran kan qabxii olaanaa fiduudhaan sadarkaa qabatan hedduu waan nama gammachiisu. Kanaatu jechuudha miidiyaarra qoodamaa jira. Kun gammachuu nu hundaatii fi biyya guutuuti. Warroon dabran jechuudha laffa'anii baratanii maatiin itti dadhabbii maatii isaanii firiin argamsiisuun gammachuun akkanatti nu agarsiisuun waan baay'ee nu boonsu. Biyyanii hooggananii fuuldura isaan kanaa biyya bulchaa inni nutis abdanna. Maasha Allah san keessaa obboleessi keenya Khalid Bashir kan qabxii olaanaa jechuudha qormaata qabxii 600 keessaa 590 takka fiduun akka biyyatti sadarkaa tokkoffaa qabate gareen takka jechuudha hundaa'uudhaan kan obboleessi keenya Muraad Taaddaseetti hundooytu yaani sochootu jechuudha akka maatii fi isa waliin Makka ziyaarsan kaabaa xawaafsisan godhaniiti jiran. Kun waan baay'ee nama gammachiisu. Nuti immoo kaleessa oduun kaleessa taasisa irratti osoo pirezidaantoonni dhimmoota islaama biyyattii jechuudha badhaasanii jechuudha kana ta'uu qaba jeetii yaadee ture jechuudha dubbadhee ture egaa warri jechuudha viidiyootii hordoftanii waa qabdanii. Ammoo gareen biraa tan hundooti dargaggoonni gammachuu isaa daran dabaluudhaaf maatillee gammachiisuuf akka innillee fuulduratti illee cimu akkasuma barattoonni illee akka fakkeenya irraa fudhatee hamilee godhatu godhuudhaaf hundaa'anii akka jechuudha mana rabbii maatii wajjin xawaafsan godhanii jiran. Galatooma isinis warri jechuudha chaalanjii tana bantan hedduu warri irratti hirmaatanis hedduu isin hundi keessanuu galatooma isin jenna. Ammoo bakka jechuudha majlisa dhimmoota islaamaatiin feene san erga dargaggoonni irraa fudhatee bakka bu'uudhaan waan kana jechuudha raawwate. Ammoo majlisa dhimmoota islaamaatis badhaasa tokko guddaa kan nu qaban akka mucaan kun jechuudha cimee fuulduratti inshallah dirannuu jabaatu inumaa jechuudha. Ani software engineering baradhee jechuudha teknooloojii nabii ta'e fuulduratti guddisuun barbaadaa ji'aasoo jechuudha miidiyaa wajjin taasiseen. Kanaafi akkasumaanuu jechuudha gara yuunivarsiitii dabarsan akka yuunivarsiitii seenee baratu godhan sagalee ta'uu qabnaaf sagalee taasisin hin jenna. Maasha Allah waan nama gammachiisu gammachuu lama laal kaleessa jechuudha akka biyyatti sadarkaa qabxii olaanaa fiduudhaan nu gammachiise. Arraas isa maatii isaa kaabaa xawaafsuun hedduu nu gammachiise jechuudha. Gammachuu lama gammannee ammallee fuulduratti jabaadhu jennaan cimi jennaan barattoonni hundi akka fakkeenya irraa fudhatee cimu asumaan dhaamsa dhaamee barbaanna. Kana hunda jechuudha dhaamsi nuti maasis dabarsinu xumurarratti maatii ijoollee isaanii barsiisaa jiran. Ijoolleen tuni dhaloota abdii boruutii fi biyya tana bulchanii biyya tana guddisan jennee nutis abdannuudha. Narratti dabalee nazaatana. Kanaafi maatiin sirriitti dammaqanii barnoota jechuudha akkuma akka isaan baratanii jechuudha yeroos kannanii fi daftaraas bitanii qalamaas bitanii kan barnootatti oofanitti to'achuudha qaban. Dhaloota kana daa'imman jechuudha ilmaan isaanii to'atanii amma jala bu'anii akka isaan baratanii ciman godhuun dirqama. Kanaatu jechuudha wanna ta'a yerootti jechuudha hojii manaatii fi qormaata dhufuundatti akkamitti akka isaan barataa jiran yoo to'atanii amma badhaasanii waa hunda hamileessitti godhan dhaloonni kun baratee wanna ta'a jechuudha. Kana hanqina jechuudha barattoota dilaa kana mana barumsaa 1249 kan nama tokkoon dabarsin kan irratti hanqinni maal yoo jenne barattootaa fi maatii barsiisotaas dabalateeti. Isaan sadeeni malee ministeera barnootaati miti. Kana akka xiinxala kiyyatti sinigalee sirriitti hubadhaa. Warreen jechuudha qabxii olaanaa fidanii jechuudha gaafii hunda deebisanii wanna godhan akkana sadarkaatti kan nameef jira jechuudha. Kana kan jechuudha hunda addaan qoodee sadarkaa hanneef jechuudha akka isaan wanna godhe hojii isaanii ta'u jinnamu jechuudha hanga hojjetee harkata waan laffee jechuudha hanga hojjetee harkata akkasitti qormaata kana jechuudha warra dabaree hundaa'u baga dabartan ka ammoo kufeesi isinii barnootee akka cimtan maalirraa kufnee maaltu nu kuffise jettanii booda dhaabbatanii booda deebitanii laaltanii kufaatii qormaata kana dabruutiif kan isin saaxilee maalii maaltu na saaxilee jettanii booda deebitanii if garagaltanii moo dila chuutii fi if duubas laaltanii akka cimtanii taraa dhufu jechuudha sadarkaa qabxii olaanaa fiduudhaan badhaafamtan asumaan inshallah abdii isin irraa qabnaa isiniif dhaamsa dhaamuu barbaannaa jechuudha. Galatoomaa gammachuun kaleefarraa biyya keessaa tanuma waa'ee laga abbaatti wal qabatee ammaasis dhiichisni ittuma jira itti aansuudhaan ammaasitti yoon ulaa galaana irratti xiyyeeffattee jirtii humna guddoo jechuudha sochoosuudhaaf qophii hunda xumurteeti eeggachaa jirtiinis ibsa jechuudha keessoon ammaan tana ba'aa jiru kan nus ga'ee jiruudha. Kanaaf waa hunda inshallah ni dandeenya jennaan numa dandeenya namuu jechuudha hanga laffee ni harkata jabaadha. Kanatti aansuudhaan karaa jechuudha oduulee biyyoota giddu galatti dabarraa
walgayiin gamtaa islaamaa duratti taa'amaa jirutti haasawa hooggantoonni taasisan keessaa hooggantoota hanga tokko isinii kaafna. Kana mootummaan Suuriyaa yeroon tokko nu amma tokkummaa dhabuu keenya duraanis nu miidhe jechuudhaan dubbatee haasawni isaa baay'ee miidhagaa nama gammachiisu. Kanatti aansuudhaan mootummaa pirezidaantiin Iiraanee laal Israa'el gochee jechuudha duugaa shanyii kan Gaazaa irratti raawwachaa jirtuu fi Qatar irratti dheengadda raawwattiinis wal qabsiisee jechuudha. Inumaa seera idil addunyaa cabsuu bira kutteeti sarara diimallee tarkaanfattee jechuudhaan dubbatee itti dabaluudhaan ammaasiisi yeroo jechuudha muslimni tokko yaa muslimtoota ji'ee jechuudha miidhaa irratti isi yaammate jalaa cal jechuun kunis salphina guddaadha jechuudhaan kaayee jira. Waan hedduu nama gammachiisu haasawaa keessa san keessa ammaas gochi Israa'el Qatar irra raawwattee Qatar qofa irratti raawwachuu osoo hin taane nu hunda irratti raawwattee jechuudhaan haasawa waliigalaa taasisanii kun haasawaa hooggantoota waliigalaati. Sodaachisni Israa'el biyyoota giddugalaa kana yeroo hunda sodaachisu kan daangaa hin qabne jechuudhaan dubbate mootummaan Jordan. Gochi Israa'el raawwachaa jirtu kun kan waliigaltee haaraatti hin geessu jechuudhaan dubbatee mootummaan jechuudha. Masrii Abdul Fattah Asiisi of eeggannoo jechuudha yaada kana inni xumurate akka jechuudha yeroo owwaasan hin taane inni yeroo hunda jechuudha of eeggannoodhaan dubbata. Gocha Israa'el raawwachaa jirtuu fi tarkaanfii Israa'el kana dhaabsisuudhaaf dizaayina yookaan tokkummaadhaan hundoonee jechuudha jaarmaa kanarra gad dhaabbannee waraana gamtaa Islaamaa ijaaruu qofa jechuudhaan dubbatee mootummaan Paakistaan balaa lakkoo nageenyaatii fi diinagdee hunda kan saaxilaa jiru jechuudha. Tokkummaa dhabuun keenyaas kana hunda nu godhee mootummaa jechuudha Iraaq jeettiiwwan gara naannota hundatti erguu barbaada. Naannoo Araboota hunda miidhuu fi dhiibbaa irratti oofuudha abjootaa mootummaan Israa'el pirezidaantii jechuudha Qatar gocha akkanaa kana yoomillee gamtaan jechuudha balaaleffachuu qabna cimsinee mootummaa Suudiiti. Kanaaf jechuudha haasaa wal faana gaa hooggantoonni hedduun taasisan kana keessaa namoota hanga 7-8 kana jechuudha haasoo isaanii isinii dhiyeessitiin jira. Kan biraa immoo yeroo jechuudha yeroon xiqqoo xiqqoon isinii dhiyeesse malee ifachuun mala waan ta'eef gariin ammoo waan jechuudha maxxananii tuma jaan malee wannaa miti. Ammoo mootummaan Turkilleeni kun naannota hunda irratti dhiibbaa godhaa jira waan ta'eef nuti garteemi nageenya naannoo buusuu barbaanna. Kana ta'uu baannaan tarkaanfii barbaachisus ni fudhannaadha jaanii. Kanaaf haasoo wal faana taasisanii jiran waltajjii jechuudha galgala kan xumuramuun ooluun xumuramaa ni goolabama. Kanaaf nuti maal jennaani ibsa ejjennoo dhugaa jechuudha kan gochaa fudhadhaadha agarsiisaa akka shaayiin galgala dhugdan kun hin qabbanoofne yookaan wanni kaasaa keessaa hin qorre asumaan dhaamsa dhaabuu barbaannaa fi ammoo gamtaa jechuudha waraana Islaamaa kan ijaarrattanis kun barbaachisaadha. Rakkoo Islaamaa keessatti dhiibamtu kamuu akka jechuudha dhuftee rakkoon tun hin uumamne kan dhorkuu danda'udha. Kanaafi hundeessaadha maqaas itti moggaasa Arab Islamic Trade Organization jechuudhaan itti baasaadhaan dhaamsa keenya kun jechuudha yaada keenya akka intala keenyatti jabaadhaadha. Waan baay'ee gaariidha ammoo gartee miti haasoo afaanii qofa akka hin taane kanaaf kun dhaamsa keenya. Kanaaf ammoo mootummaan Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu diinota Israa'eliitu nurratti jechuudha ummata jaaraa jira mootummoota nurratti gamteessaa jira kanneen ammoo adda baafnee beeyanaa jechuudhaan dubbatee jira. Akkasitti jechuudha diina Israa'elii fi kan Iraaniitu hundeessee jechuudha. Inumaa Iraan illee gama isaafitti as ka'uu barbaadee jira. Kun waan fudhatama hin qabne adeeroo caljii taa'ee harakaataas dhiisii akka saree maraatitti bakka ciniinu jirta. Kun waan si fudhatamu miti sirratti hundoonee jirra. Kun tokkummaa Islaamaa ni cimsa. Uummanni Islaamaa inshaallah of baree jira kana booda dhugumatti jechuudha yoo haala kanaan itti fufan baay'ee jechuudha walitti kanaas dhiibbatti godhuu danda'a. Akka isaan nagaya gartee miti naannoo isaaniitiif eeganii fi isaanillee nagaya harkatan godhuu danda'a jeetiin abdaddaan inshaallah yoo haala kanaan itti fufungaa yoo jechuudha afaan qofa taateetuma adda baanaan wal quba qabaachuu baatan rakkoodhaan maasis. Warri lixaa kun siyaasaadhaan waliigaleeti keessoon akka nama keessoo waliigalaati duubaan jechuudha tapha siyaasaa taphatanii jechuudha. Tapha siyaasaa kana ilaa ammoo hubachuun baay'ee gaariidha. Waan barataa jiran fakkaatan kan cuunfaa oduu guyyaa irraan tiraate oduu irraa kana fakkaata kan biraatiin angoola deemti shergoodhaan facaasaa akkasiin dhiyeessu oduu ammeeti. Oduulee dhugaa qofa isin qabadheetiin dhufa oduulee gaa isinitti dheeressuu babbireedduu himee ooyitu jechuudha. Tan xumuraa ammoo subscribe godha yaada qabdan koomentii nu barreessa sheer godha bakka hunda waliin giyaa facaasa xumurarraa TikTokis waliigaltee irra gaamtee jirti jaanii roobii dhufu jechuudha ballama qabatanii jiran manni murtee jechuudha Ameerikaa ni cufamte wanti garuu waliigaltee jechuudha dhiisuu irratti gaamee jira.
hundaafuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.